teknooloojiiwwan addunyaa irratti beekumsichi produce godhi sana qonnaan bulaa bira gahee qonnaan bulaan iskilii sana qabaatee yoo properly agronomic practice sana yoo gaggeesse qofa scientifically kan inni jijjiirama fiduu danda'u. Kanarratti kilaasteroonni hunduu maal hojjetanii kan jedhu kana seriously ilaalamuu qaba. So kaawunsiloonni kilaastera irratti ijaaraman properly functional ta'uu qabu. Caasaan hooggansi jiru xiyyeeffannoo kennuu qaba. Research centeroonni fi yuunivarsiitonni immoo oon gootanii gaggeessuutu sirra jiraata jechaadha. Initiativeonni jedhaman kun akkamitti deemaa jiru? Qaawwa maalii qabu? Qaawwa sana immoo akkamitti sirreessinaa? Maalirratti xiyyeeffachuu qabnaa kan jedhu properly dhufuutu jiraata jechaadha. Amma akkaataan iddoon amma irraa kaane kun goodaa waan ta'eef xiqqoo kaattaniittu. Amma qonni keenya tabbisaa reefu jalqabaa jira. Tabbisaa reefu jalqabaa jira. Ammaan booda hagam deemaa walumaan laalla jechaadha. Parsanaalee akka amma deemaa jiru kanatti hin deemnoo ta'e waan baay'ee deemu natti fakkaatu. Waan baay'ee deemuu danda'u natti fakkaatu. Sirna amma akkaataa hoogganaa jiruun akkaataa xiyyeeffannoo kenniniin akkaataa knowledge naannoo kana jirutti produce itti ta'aa jiruun I don't think. So kaawunsiloonni kan sila Dr. Abarraan kaasan seriously ilaalamuu qaba jechaadha. Seriously ilaallamuutu irra jiraata. Hooggansis xiyyeeffannoo addaa ta'e kennuutu irra jiraata. Yoo agriculturein transformer ta'uu qaba jenne. Agriculturein transform gochuudhaan ala immoo carraa biraan qabnu akka Oromiyaatti. Waan qonna jaalannuuf jibbinuuf oduun taane kan qonna irratti xiyyeeffannuuf ummanni keenya parsantiin 78 laayiviluud isaa qonna irratti waan xiyyeeffatuuf kan baadiyyaa jiru. Kanumti magaalaa jiru immoo parsantiin 40 jireenyi isaa qonna irratti kan xiyyeeffatedha. Ummatuma parsantii 22 magaalaa jirtu san keessaa parsantiin 40 jireenyi isaa qonnaani. So kana karaa baay'ee duubattafaa ta'een deemaa jijjiirama barbaadamu fiduu hin dandeenyu. Kanaaf kaawunsiliin kun transformation documenticha qopheesseera, roadmap clear ta'e kaa'ee jira. Isa giddugaleessa godhatee immoo initiativeota bocee jira. Garuu inni kun scientifically at all level deeggaramuutu irra jiraata jechaadha. Akka lafa qabatu. Properly institutionalized akka ta'u. So yeroo kaawunsiliin kun wal ga'u waanuma gabaasuma mootummaa evaluate gochuudhaaf oduun taane kaawunsiloonni kun maal fix gochaa jiru? Kilaasteroonni kun rakkoo maalii qonna keessatti hiikaa jiru? Ce'umsicha akkamitti milkeessaa jiru kan jedhu sana critically ilaaluu xiinxaluu barbaachisa jechaadha. Amma ani kilaasteroonni akka dhuftanii asitti bu'aa research keessan akkanatti himtan hin barbaadu. Aangoo isin kenneen jira. Do it. Maaliif natti himtu? Kilaastera keessan san keessatti solutionii finnaan godhaatu nutti agarsiisa. Gabaasa research bu'aa research dhaga'uun barbaadu jechaadha. Sanammaa dhagaa jiraanne wajjiniin. Researchiin asiin deema, qonnaan bulaan asiin deema, akkasitti immoo jiraanne. Kaawunsiliin kun kana biriija akka godhuuf kan barbaadame jechaadha. So ani sirriitti manni maree kun fudhachuu kan kaawunsiliin kun fudhachuu kan irra jiraatu we are in a bad shape kan jedhu sana utuu namni fudhatee gaariidhaan itti fakkaata jechaadha. Yoo dubbiin kun akka sirratu hin barbaanne yoo ta'e. So kaawunsiloonni kilaasteroonni torban iyyuu properly functional ta'uu qabu. Hojiin isaanii properly evaluated ta'ee dhiyaachuutu irra jiraata. Isa keessatti administratively maalii ku qabna? Resourceedhaan maalii ku qabna? Uummata biratti maaltu hiikamuu qaba? Wantoota jedhan sana seriously karaa hiikoo qabuun, karaa sirreessuu nu dandeessisuun, karaa dubbii karaa qabsiisaa deemuu nu dandeessisuun akka deemnu nu taasisa jechaadha. Malee bu'aawwan amma ona arganne nu kakaasuudhaafoo ta'een ala karaa daandii dheeraa nu deemsisuu nu ceessuu hin danda'u. Bu'aawwan amma ona arganne baay'ina uummataa dabalaa jiru, kilaayimeetii jijjiiramaa jiru, haala addunyaa irratti uumamaa jiru. Eessaan dhugaa kan jedhu sana sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. So ani tokkoffaa irratti stress gochuu kanan barbaadu kaawunsilichi dafee karaatti galuu qaba. Kaawunsiloonni waan measured ta'e, waan practical ta'e, waan immoo dubbii jiru sirreessuu danda'u kilaasteroonni clear godhanii akka fidanii taasifamuu qaba. Asirratti utuu xiyyeeffannee akka sila Girmaanis kaase utuu kanarratti stress godhamee deemamee gaariidha kan jedhu kaasuudhumaafani. Ani kan sila Dr. Girmaan akka kallattiitti kaase irratti dabalataan akka kallattiitti utuu qabatamee gaariidha jedhee kanan kaasu inni tokkoffaa fi inni duraa. Initiativeonni keenya akka sila ka'aa ture lafa qabachuu irratti rakkoo mataa isaanii ta'e qabu waan ta'eef
akka initiative tokkotti amma kilaasteroonnis qabatanii kaawunsilii kanaanis mirkanaa'ee itti deemamuun irra jiraata jedhee kanan kaasuu barbaadu tokkoffaa irratti agiroo ekolojii beesd ta'ee gandarra giddu galeessa godhachuu qaba. Ganda giddu galeessa godhachuu qaba. Ganda kan caasaa gandaa ijaarreef ce'umsa qonnaatiif. So gandicha irratti namni dhimma ba'an jiru. Extensionii dura ture irratti nama 50,000 inject gooneera dabalataan. Isa sila teemaatik eeriyaa irratti kaa'ame salgaffaarra kan jiru sana enabling environmentiidhaaf ganda irratti xiyyeeffatameera. Garuu ganda dafnee initiatiivoota amma jennu kana tokko aanaatti iddoo wayii koriidarii wayii filatameeti kan hojjetamu. Agiroo ekolojii isaa buna taanaan gandicha keessatti bunni iddoo hundatti jiraachuu qaba jechaadha. Initiatiivichi gandaan madaalamuu qaba. Laayivstookiin gandicha keessa jiru gandaan madaalamuu irra jiraata jechaadha. So initiatiivii keenya aanaadhaan godinaan naannoodhaan madaaluu bira baanee gandatti galchuun irra jiraata jechaadha. So agiroo ekolojii beesd ta'ee gandaan safaramu irra jiraata jechaadha. So gandi tokko maybe initiatiivii isaa yookaan dhimma 2 dhimma 3 ta'uu danda'a yookaan dhimma 10 ta'uu danda'a. Isatti teelardi karaa ta'een gadi bu'ee akka hojiitti kan godhamu irra jiraata jechaadha. So initiatiiviin keenya karasitti gadi bu'u irra jiraata. Bu'aa barbaadamu baay'inaan qulqullinaan ariitiidhaan dhimmoota jennu sana fiduudhaaf tokkoffaa irratti isa irratti yoo xiyyeeffatame gaariidha kanan jedhu qaba. So hojiiwwan ittaanan gabaasonni ittaanan amma yeroo gaarii walitti qabne waan ta'eef karoorri raawwiin keenya oomisha bara 2017 amma jalqabaa jirra waan ta'eef karaa kanaan madaalamee adda bahee dhufuutu jiraata. Godinaaleen seektarri qonnaa kilaasterii kanarratti sirriitti xiyyeeffachuu qaba. Kilaasteroonni akka jirtanis kanarratti deeggaruu sirra jiraata. Lammaffaan dhimma ekstenshinii faana wal qabatudha. Dhimma ekstenshinii faana wal qabatu irratti afaan keenyaan agiroo ekolojii beesd karaa ta'ee fi piroodaaktii oomishnu karaa giddu galeessa godhateen dokumentoonni ekstenshinii qophaa'utu irra jiraata. Kilaasteraan. Rakkoo dandeettii, rakkoo beekumsaa, rakkoo iskiilii kan hiiku jechaadha. Qophaa'uu qaba. Naannoo bunaa yoo ta'e, naannoo shaayii yoo ta'e, yookaan qamadii yoo ta'e, yookaan midhaan dibataa yoo ta'e, kan beeladaa yoo ta'e, kan iddoo qurxummii yoo ta'e, kan qurxummii, iddoo booyyee yoo ta'e, kan booyyee properly agiroo ekolojii beesd dokumentiin ekstenshinii afaan Oromootiin karaa booda qaamolee kennamuuf nu waan kaasuuf qaamolee kennu sanaaf karaa mijatuun karaa sirriitti teelardi ta'een qophaa'utu irra jiraata. Ekstenshiniin keenya du'eera. Amma akka silaa Maanu'eel irra diddibee kaasee duun taane ekstenshiniin hin jiru. Ogeessonni godinaalerra jiran, gandarra jiran, qonnaan bulaadhaa gadi ta'anii jiru. This is a disaster. So kanarratti sarjarii cimaa nu barbaachisa ekstenshinii irratti. Isaaf kilaasteroonni 7 jirtan agiroo ekolojii beesd plus product by product. Dokumentiin ekstenshinii clear ta'e, full fledged ta'e, rakkoo iskiilii, rakkoo nooleejii kan hiiku qophaa'utu irra jiraata jechaadha. Kana yuunivarsiitonni riisarch seenteroonni seriously aggressively day and night irratti hojjetamutu irra jiraata. Erga inni irratti hojjetamee booda qaama 3 maximum leenjisuun nurra jiraata. Tokkoffaa ogeessa. Biiroo qonnaa naannoo irraa jiru irraa kaasee amma dakaatti ogeessi leenjii keessa darbuutu irra jiraata. Karaa fuulduraatti ogeessota kana sirna madaallii keessa galchina. Madaalliidhaan fooyya'aa kan hin dhufne ekstenshinicha keessaa bahuutu irra jiraata jechaadha. Madaalamaa deemuutu irra jiraata. Lammaffaan hoggansa amma gandarratti ramanne nama 7 sun ogeessa qonnaa gochuun irra jiraata. Naannoo horsee bulaatti dhimma beeladaa irratti, naannoo midhaanitti dhimma silaa akkan jedhedha agiroo ekolojii beesd karaa ta'een jarri 7 sun ogummaa fe'aa qabaatan, hawaasummaa isaa hoogganu, nageenya isaa hoogganu, qonna irratti beezik nooleejii isa barbaachisa qonnaan bulaadharraa kan ol ta'e jechaadha. Isaaniif waan kanaaf isaan gargaaru hin beeku moojulii baay'ee ta'uu danda'a produce godha. Sadaffaa irratti qonnaa fi horsee bulaadhaaf. Ogummaa qonnaan bulaa keenya beekumsa qonnaan bulaa keenya fooyyessu taanaan agriikaalchariin fooyya'u hin jiru. Rakkoon kwaalitii nu hiiknu hin jiru. Rakkoon productivity nu hiiknu hin jiru. Andu factor uqat ስለሆነ ለፕሮዳክቲቪቲ kanaaf isarratti karaa xiyyeeffateen
hooggansi irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Hooggansi qophaa'utu irra jiraata. So rakkoo knowledge production agriculture keessa jiru karaa hiikuu danda'uun sirriitti akka sila jedhe agroecology based plus product waan oomishnu sana giddu galeessa godhannee sirriitti qophaa'uu qaba. Lammaffaan akka initiative'itti kan qabatamuu qabu, seriously kan irratti hojjetamuu qabu. Lammaffaan kan sadaffaan akka murteettotu qabame gaarii kan ta'u cottage industry, cottage agro industry dha. Sirriitti identified ta'ee maashinoota xixiqqoo aannan irraa kaasee cottage industry irratti xiyyeeffachuun irra jiraata. Cottage industry irratti yoon xiyyeeffanne adeemsa commercializationidhaaf xiyyeeffannu keessaa inni tokko missing elementiin isaadha. Akka initiative'itti qabatamee irratti hojjetamuu qaba. Dhaabbata maashinarii dhiyeessu ijaarree jirra. So isarratti cottage industry'n akka agro irratti akka seentarii tokkotti qabatamee irratti hojjetamuutu irra jiraata. Sadaffaan kana. Arfaffaan productivity'dha. Productivity'n akka initiative'itti qabatamuutu irra jiraata jechuudha. Productivity irratti jijjiirama fiduudhaaf inni jalqabaa input'dha. Dhimmoota input'ii faana ol qabatee sila keessan. Isarratti fooyya'insa barbaadamu fiduu, investmentii barbaadamu fiduu barbaachisa. Amma world average bira geenya kan jedhamu kun is misleading. Nu dogoggorsa. Nu fayyadu. World average irra geenya maal irra geenye misleading no. Nui world top ka warra oomishan faana compete yoo goone qofa agriculture keenya survive gochuu kan danda'u. World average dhaan survive gochuu hin dandeenyu. Kanuma akka kan bunaa sila Dr. Kaasedha jechuudha. So isa jijjiiruudhaaf input'dha kan dhimma seed irratti ka'e, dhimma fertilizer irratti kan ka'e, dhimma pesticide irratti kan ka'e, dhimma mechanization irratti kan ka'e. Dhimmoonni sun ija productivity'tiin madaalamanii hoogganamutu irra jiraata jechuudha. AI'n ija productivity'tiin madaalamutu irra jiraata jechuudha. So productivity'n akka initiative tokkotti seriously dhimma mechanization faana, dhimma quality faana qabatamee sirriitti irratti hojjetamutu irra jiraata. Akka sila Manuel kaasi targeting qabu kan jedhe sun sirriidha jechuudha. Targeting clear ta'e roadmap'ichaan kaa'amutu irra jiraata. Sekreetariyaatiinis ilaalee kaa'ee akka madaalamaa deemu taasisuutu irra jiraata. Inni soo seriously qabame gaariidha. Arfaffaan kana. Shanaffaan kan market value chain'dha. Market value chain irratti deemee daldalli Itoophiyaa speculation'idhaan gaggeeffama. Ministeerri daldalaas, biiroon daldalaas raawwachiistota daldala speculation'iti. ወር ደግሞ በሌላ ቋንቋ የደላላዎች ስራ አስፈጻሚ ናቸው ማለት ነው። የድለላ ንግድ ነው ያለው። ሶ ስፔኩሌሽንን ዲፊትድ እንታውታናን ዲሚ ማርኬት ቫልዩ ቼኒን ይከም ኢሰይ ጉዳፍ ከራብራን ቀም ቆናምቡላ ማል ጎኔት ኢምፓወር ጎናዳ ማል ጎኔት ካናፍ ዴቢን ኡፉት ረጅራታ ይቻላል ወን ትራንስፎርሜሽን ዶክመንት ቻራቲስ ኢንዲኬተር ተኤጅራ ገሩ ሲሪየስ hojjetamu qaba. Qonnaan bulaa empower gochuu jechuun waldaa hojii gamtaa empower gochuu cimsuu jechuudha. Qonnaan bulaa empower gochuu jechuun maal gooneet oomisha saarratti akka naa jechu goona. Kan sila girmaan kaase logistikii dhiyeessuu ta'uu danda'a. Market information kan sila Manuel kaase ta'uu danda'a. Plus qonnaan bulaa mataa isaa immoo daldalicha keessatti aaktarii akka ta'u, ilmoo isaatiin isaa ta'u, abbaa barbaadinaa ta'u, aaktarii akka ta'u, infraastiraakcharii akka qabaatu, laayisansii akka qabaatu, loonii akka qabaatu. Yoo gooneen alatti dhimmi value chain'in hiikamu. Kanaafidha kaaba shawaatti aannan namni bitu hin jiru. Finfinneetti immoo gatiisaa dachaa sadiin gurgurama jechuudha. Speekuleetaroonni qamadii sassaabanii bitu hoord godhu gaafa gatiisaa ol ba'e immoo baasaniitu gabaa keessatti gurguru. Istiraakchariin keenya kana faasiliteet godha jechuudha at all level. Laayisansiin keenya kana faasiliteet godha. So karaa kana hiikuun seriously irratti hojjetamuu qaba. Nuyi daldala kan barbaannuuf waan biraatiif miti. Oomisha rakasiisuufis miti. Qonnaan bulaa keenya fayyadamaa gochuudhaaf. Ani daldala Oromiyaa keessatti kanan barbaadu qonnaan bulaa horsiisee bulaa fayyadamaa gochuuf. Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan fayyadamaa daldalli hin goone funyaan isaatiin dhaabbatee deemuu danda'a jechuudha. Hiikoo tokko iyyuu hin qabu. It's irrelevant. Diina uummataati. So maal gooneetu value chain kana sirreessinee akka barbaadutti hoggannee qonnaan bulaa fayyadamaa taasisna kan jedhu kana seriously ilaaluu barbaachisaa. Waggoottan darban kan farm gate prices fix gochuudhaan
Wantoonni adda addaa hojjetaman jiru laayisensii qonnaan bulaa kennuudhaaf wantoonni xixiqqoon goggodhaman jiru. Kun garuu overall sarjarii waan barbaaduuf kanarratti seriously hojjetamee yeroo itti aanu keessatti raawwatamaa deemutu irra jiraata kan jedhu kaasuudhaaf. Kuni dhimmoota siistama faana wal qabatan irratti otoo xiyyeeffannoon kennamee siistama karaa giddu galeessa godhateen hojjetame kan jedhu kaasee akka dabalataa akka kan biraa jaaffaa irratti water harvesting dha. Water harvesting irratti akka initiativeetti qabatamutu irra jiraata. Naannoo bishaan jiru haa ta'u bishaan hin jirre haa ta'u maloonni adda addaa dizaayinii ta'anii qabatamutu irra jiraatu. Amma rakkoo irrigeeshinii nama siistamoonni fayyadamnu uuman naaf gala. Garuu carraan qabnu beela'uu irra isuma waa wayyuuf jechaadha. Teknooloojiitti ce'aa deemuun irra jiraata. Garuu rakkoon water harvestingiin seriously kamuu qaba jechaadha. Isaaf poondii xixiqqaa irraa kaasee lagoota baankii bishaanii keessa lagootaa keessatti naayit stooreejoota uumnee achuma keessatti baankuma bishaanii keessatti naayit stooreejii uumuu haa ta'u wantoota adda addaa irratti bishaan bulchuu irratti hojjetamutu irra jiraata. At household level namni bishaan akka harvest godhu goona. Isaan immoo waan xixiqqoo qe'ee isaatti oomisha akkamitti nyaata kan jedhu kana akka initiatiivii tokkotti qabatamutu irra jiraata jechaadha. At household level irratti hojjetamutu irra jiraata. Kan biraa akka dhimmoota arfan tokko gaggabaabsee kaasuun barbaada. Oomishoota 4 karaa beelada irraa booyyee akka initiatiivii tokkotti amma yayyaala irra magaalota irratti booyyee akka initiatiivii tokkotti qabatamee yoo irratti hojjetame gaariidha. Iddoo tokko tokkotti kan yaadne ol respond gochaa waan jiruuf godinaalee tokko irratti test goon irraa kan yaadne ol respond waan gochaa jiruuf itti gargaaramu seriously jechaadha. Plus yoo oomishne massively exports gochuu dandeenya. Marketii guddaatu addunyaarra jira waan ta'eef. Oomishti biraa dabalamuu kan qabu torbaffaa irratti akka murteettis plus oomishatti dabalamuu kan qabu appiliidha. Appilii iddoo adda addaatti yayyaallee jirra. Keessattuu agirooekolojiiwwan kanaaf mijataa ta'an Oromiyaan bal'inaan waan qabnuuf akka kilaasteraattis wantoonni qaqqabaman jiru. Inni seriously ammaan booda akka initiatiivii tokkotti yoo itti dabalamee deeme gaariidha. Saddeettaffaan jirbiidha. Jirbii irratti keessattuu godinaaleen kanaaf baay'ee mijataa ta'an duriyyuu iddootti oomishamu kan duubatti deebi'eetu jira. Isa xiqqoo sirreessinee yoo akka oomishamu goone carraa waan nuuf kennuuf isa irrattis xiyyeeffatamee yoo hojjetame gaariidha. Inni dhumaa Makedooniyaadha. Makedooniyaas iddoo muraasatti yayyaalle irraa keessattuu agirooekolojii kanaaf baay'ee mijataa ta'e qabna. Keeniyaan kanaan ekspoortii baay'ee gaggeessaa jiru. Hojii baay'ee dhalaas hojjechaa jiru. Makedooniyaa natiidha. So inni iddoo adda addaatti xiqqoo yaalameera garuu akka initiatiiviitti qabatamee yoo hojjetame jijjiirama barbaadamuu dhufuu hin danda'a kan jedhu kaasuudhaafi. So dhimmoonni kurnan kun akka murtee kaawunsilii kanaatti fudhatamanii kan sila Dr. Girmaanis kaase dabalataan isaanis itti dabalamanii yeroo ta'anitti immoo kaawunsiliidhaan tokko isaatiin seriously ilaalamutu irra jiraata. Yuunivarsiitoonni research centeroonni please bulchaan kanaaf cooperating goone kantiibaan hojii kanaaf cooperating goone yoo jiraate hoogganaan qonnaa kanaaf cooperating goone yoo jiraate report nu godha. Achumaa hojjechuu waan hin qabneef jechaadha. Achi balleessina. So seriously ofii keessanii qabadhaatutti deema. Seriously jechaadha. Maaliifii fuuchariin keenya kana keessa jira nu keenya. Iddoo biraa mitan jiru as keessa jira. So isaaf hundi keessan iyyuu qabattanii kaawunsilii kilaasteroota keessan fankishinaal akka gootan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma.